Akkam barbaadu naaf hin taane. Ani maqaan kiyyaa Caaltuun jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Hararge Bahaa keessatti. Barnoota kiyyaa kutaa 1 hanga 6tti qofaan baradhe. Abbaan kiyyaa haadha manaa 2 qaba. Haadha manaasaa kan jalqabaarraa dhiira 7 fi dubartoota 2 kan qabu yeroo ta'u, haadha manaa lammaffaasaa haadha kiyyaarraa immoo dubartii 1 fi dhiira 3 walii galaan ijoollee 13 qaba. Abbaan kiyya dhiira otoo hin taane mataa dhiiraati. Maal godha garuu ani qaqqabadheen isa waliin carraa yeroo dheeraa jiraachuu hin dandeenye. Bara 1997 ani dhaladheen reefuma baatii 3 fixa. Abbaan kiyya bulchaa godina Harargee Bahaati. Uummata gargaaruu bulchuurra darbee qabeenya dhuunfaasaa guddaa nama horate, halkan hirriba kan hin qabne, rakkoon bakka jiraatetti kan rakkate waliin rakkatee, kan dadhabe gargaaree, kan waa dhabe hiyyeessa ani siif jira jedhee bira dhaabbatee nama jiraatu uummata bulchullee nama jiraachisu ture. Abbaa kiyyaan namni hin jaallanne hin jiru. Haa ta'uutii garuu sirni mootummaa bara sanaa nama hawaasa keessatti jaallatamu, hawaasa isaaf quuqamu hin jaallatu mitire. Abbaa kiyyaadhaan ati ABO'dhaan deeggaruurra dabartee qabeenya keetiin ni gargaartaa, hawaasa Hararge Bahaa kana keessaa si qofa dadhabnee jechuun mana keenya guyyaa guyyaadhaan to'achuu haadha kiyya, abbaa kiyya, obboloota koo sababa kanaan mankararsuu jalqabanii. Bulchaa godinaadha, ni reebu, ni hidhu, ni tumu. Dhumarratti baruma 1997 abbaa kiyyatti murtee ajjeechaa dabarsanii hiriyaansaa qaama olaanaarra jiru dafii biyyaa bahii badi, kanaan siif dhufaa jiru jechuun itti mee abbaan kiyyaa adaraa ijoollee koo lafittin sitti kenne, samiirrattin si harkaa fudhaa, hanga lubbuun jirtuutti naaf guddisii jedhee carraa biyya keessa jiraachuu waan hin qabneef gara biyya ambaatti godaane. Erga abbaan kiyya manaa bahee booda bara 1997 har'a waggaa 20ffaa fixaa jira. Miilli abbaa kiyyaa akkuma miilla bakar waaree taatee bakka inni bu'e otoo hin beekiin anii fi maatiin koo faana abbaa kiyyaa dhabnee haga ammaatti jirra. Haati keenyis eega sanarraatii kaasee dhiira gara biraattis hin heerumne. Nuyi ijoollee ishee qabattee bu'aa bahii qorumsaa haati tokko abbaa malee ijoollee guddistuu dhandhamachaa jiraachaa turte. Qaamoliin mootummaa fidi bakka abbaa manaa kee deeme baasii jechuun ganamaaf galgala dhufanii haadha kiyya boossisu. Haa ta'uutii garuu nuufis isaaniifis ni jiraas du'eeraasaas abbaa keenya hin beeknu. Haati keenyi ijoollummaatii kaasee hanga guddannee har'a geenyutti jaalala abbaan keenya nuuf qabu, akka inni itti nu kunuunsu, akka inni itti nu jaallatu guyyaa guyyaadhaan imimmaan ishee lakkuu ija isheerra cororsaa yaadattee boo'aa nutti himti. Ani obboloota koo keessaa yeroo sana quxisuudha. Suuraan malee bifaan wantan isa yaadadhu hin qabu. Kanaan utoo jennu haati kiyya qabeenya qabnullee mootummaan jalaa fudhachaa haadha kiyya doorsisaa waa hedduu gochuun harka isaarra galfachaa waan na dhufeef rakkinnillee mana keenya keessa seene. Haati koo nuun ijoollee ishee qabatee baay'ees rakkattee. Firri nuun guddisuuf isheedhaan gargaaru hin jiru. Obboloonni abbaa kiyyaas ta'e obboloonni ishee gaafa qabeenyi ishee mootummaadhaan dhaanamus, gaafa waa rakkattus hodhu ijoollee keef jedhee kan ishee bira dhaabbatu tokkoyyuu hin turre. Haati kiyyas har'a bor jechaa haga humna ishee nu gargaaraa waan hojjetamuu danda'u hunda hojjechaa lafa baadiyyaa jiru dhiirri abbaa manaan irra hin jiru jedhee yerootti taphatu harkaan ofii qotaa waan isheen dalagdee nun guddisne hin jiru. Abbaa malee jireenya guddachuu ani arge baay'ee ulfaataadha. Guddaanis xiqqaanis salphisee nama ilaala. Yeroo booddee qabeenya abbaa kiyyaas dhume yeroon of barutti rakkina haadha kiyyaa laaluun baay'ee natti ulfaate. Halkan nu ciibsitee jaalala abbaa keenyaan qabduuf haati koo nu boossi. Boo'icha ija ishee immoo nutti mul'istu. Yooman akka tasaa deemeen halkan dhufeen ishee hammadhu mataa dura ishee jalaa jiidhaa imimmaaniin dhabu. Maarreegaa kanumaan obboleessi keenya hangafaallee kutaa 12ffaa xumuree yuunivarsiitii seenee. Rabbiif haa galatuutii waan mana keessaa meeshaallee gurgurtee
meeshaatti maallaqa jijjiirrattee ofii daaroftee ilmi kiyya namaa gadi hin ta'in imaana abbaa keessanii lafatti hin gatu jettee obboleessa keenya yuunivarsiitii galee baratee eebbifame. Ofiis baratee bahuu qofa otoo hin taane duuba isaa kan jiran obboloota kiyya warra kaaniif duree ta'uun erga ofii eebbifamee hojii qabatee isaaniin illee barsiisee haadha kiyya xiqqoo boqochiise. Jireenyi miindaa mootummaa ni beekama mitiire hangam obboloonni koo baratanii eebbifamanii hojii qabatanis haa ta'uutii garuu mataa isaanii danda'uurraan ala haadha keenya galagalanii ilaaluuf humna hin arganne. Kanaan anis barnoota kiyya kutaa 6ffaa yeroon gahu obboloonni koo hunduu barataniiru kan hafe anumadhaa ani garuu kanaa ol barnoota barachuun qabu carraa jireenyaa gara biraa yaaleen haadha kiyya deessee koo nuuf jettee ishee lafa ilaaltu boqochiisuun qaban jedhe. Sababiin isaa immoo yoon ani carraa kanatti fayyadamuu baadhe waggaa kanaa ol anaan kan eeggatu heerumadha. Otuu haadha kiyyaaf hin dabarsiin immoo heerumuun barbaadu. Kanaan adaadaa kiyya tokkoon biyya hambaa deemuun barbaadaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana isheenis jaarsi ishiillee Yemen waan na jiruuf anillee gidduu kana karaa galaanaa deemuuf qophaa'eeraa yoo deemuu barbaadde qophaa'ii haadha kee jalaa si dhokseen si fuudhee deemanaan jette. Baay'eema tokkoon gammadee sababiin isaa immoo haati kiyya biyya hambaan deema jedheen otoon gaafadhee harkaaf miila kiyya hiitee keessi. Ani yoom si dadhabee jennaan biyya hambaa mana namaa deemte ilaaltanaan jetti. Anatti kan ulfaate garuu rakkoo isheedha malee jireenya qananii ofii ishee rakkattee na jiraattu miti. Kanaan adaadaa kiyyaan wal ta'een barnoota kutaa 6ffaa addaan kuteen karaa Somaaliyaa godheen gara biyya Yemenitti imala koon taasise. Haa ta'uutii garuu adaadaan kiyya anaan akka fidaa jirtu abbaa manaa isheetti waan himteef abbaan manaa ishee otoon ani Yemen hin gahiin dubartii waggaa 14 durbummaa qabdu dhufaa jirti jechuun hiriyoota isaatti na gurguratee na eege. Maallaqatiin na gurgurates mana kiraa uffata wantoota garaa garaatti bitachuun yeroon ani Yemen gaheen torbee booddee ati egaa kanaan booda kan isaatii jechuun gurbaa tokko na kennanii. Anis lakkisaa ani biyya kana kanan dhufe haadha kiyya rakkattuu gargaaruuf malee heerumuuf miti heeruma hin barbaadu jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti abbaan manaan adaadaa kiyyaa maallaqa haga kanaa namarraa fuuneerra mucaan keessan niikaa akka godhattuuf gorsaanii biyya kana keessa yoo heerumani malee waraqaa malee jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf poolisni akka ishee hin qabneef heerumuu qabdii jedhanii haadha kootti himanii. Haati kiyyaa maali ija koo kanuu isheen ana jalaa baddee deemte mucaa heerumaaf hin geenye haa heerumti jettuyi kan fedhe haa ta'u hin heerumtu jettee diddeem. Gaafan biyyaa bahuu kiyya haati koo dhageessee lafarra gangalattee iyyiteetti. Anis jaalala isheef dhabeen otoo hin taane jireenya isheen keessa jirtu jibbeeni. Kanaan otuman jedhu adaadaan kiyyaa fi abbaan manaan ishee torbee booddee guyyoota muraasa ergan bira turee booda yookiin nurraa bahi yookiin immoo nama sanatti heerumi kanaa ol mana kana keessa turtee jennaan uffata kee sirraa baasnee qullaa qulqulluu kee maraatuudha jennee poolisiitti si kenninaa afaan waan hin beekneef nan dalagadha jettee kan dhufte mana hidhaatti umurii kee guutuu dabarsitaa jechuun na akeekkachiisanii. Ani du'a kiyyam ta'a malee hin heerumu jedheen didee. Sanaan bulees ganama barii biyyan beekne Yemen keessa mana isaaniitii baheen deeme. Otoon deemuu ijoollee dubaraa lama afaan Oromiffaa dubbatan argeen akka nama jannata galee gammadeen isaaniin hin dubbise. Haalan irran jirus waantan ta'es isaanitti himee. Homaa rakkoon qabu nu waliin jiraattanaan jedhanii ijoolleen kun na fudhatanii galanii. Isaan waliinis taa'een hojii hojjechuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu baatii muraasa booddee akkanuma dubbii adaadaan kiyya jetteen yoo heerumte malee biyya kana jiraachuun dandeessu jechuun dubartoota lamaan na fudhani keessaa tokko dhiiratti anaan gurguratte. Ta'uu baannaan
poolisa Yemen maallaqa kenninee si qabsiisnee hidhaa galta jedhanii na doorsisanii amma gaa seerota biyyaas haala jireenya biyya kanaas nan bare mitiire dhuguma ni godhu jedheen nan sodaadhe warra keetti bilbiliitii gurbaa kana waliin ni kaan siifaa hidhamu naan jedhanii anis haadha kiyyaan sobeen eeyyeen fedhii kooni jedheen ni kaan gurbaa kana waliin nuuf taasifamee waliin jiraachuu eegallee jaalala malee bultiin hin bareedu hin miidhagu mitiire baay'ees anaaf inni waliin hin turre baatii lama yeroon guunne keessatti walirraatii adda baane kanaan anis sana booddee baatii 4 Yemen keessaa ergan hojjedhee booda gara Saawud Arabiyaatti maleen hojii hojjechuun jalqabe Saawud Arabiyaa deemeen moobaayilii bitadheen dargaggoo ta'e tokko waliin wal barree na haasofsiisuu na gorsuu akka obboleessaa akka obboleettiitti na waliin ta'uu jalqabe innis waraqaa eeyyamaan qabu asuma Saawud Arabiyaa keessa jiraata haa ta'uutii garuu fageenya guddaatu nu gidduu jira baay'eema tokko na gorsaa torbee lama erga waliin haasofnee booda haasoon amalli kee haalli dubbii kee waan hunda keeyyuu natti toleera kanaan ol waan keessa koo jiru dhoksachuun barbaadu si jaalladheen jira gaaffii jaalalaa koo narraa fudhadhu naan jedhe anis haalli gorsasaa dhuguma dhiira Saawudiitu akkana nama gorsaayii ajab wanta na jechisiiseef gaaffii jaalalaasaa harkaan fudhee kanaan innis seera qabeessaan qulqullummaan akka shari'aan keenya ajajutti waleegnee gaa'elatti seennaa niikaan nuufaa ta'u naan jedhe niikaa kaduraa sana ofirraa buuseen dargaggeessa kanaaf godheen haadha manaaf abbaa manaa waliin taane qaamaan illee wal arginee waan hin beekneef viidiyoodhaan wal ilaallee naaf taateetta wal jennee kanaan ammallee anis baay'ee jaalladheeniin dargaggoon kun anaafis ta'ee naaf yaadaa jaalala fageenyaan waliin jiraachuu itti fufne jaalalli fageenyarraa xiqqoo ni ulfaata mitiire qorumsa guddaatu nu gidduu ture haa ta'uutii garuu qorumsa kanaan anis innis yeroo dheeraadhaaf jaalalli keenyi homaa tokko hin tuqamne bifa kanaan jaalallee koo waliin turtii waggaa 2 ergan dabarsee booda amalli isaa xiqqoo jijjiiramuu jalqabe yoon bilbiluu fi akka durii bilbila narraan kaasu yoon narraa kaase immoo aariidhaan arrabsoodhaan narraa cufaam maal taate yeroon jedhu homaa jedheenaaf deebisaam tarii garaagarummaa fageenya nu gidduu jirutu kana godhee jedheen haala mijeeffadheen hojiirraa eeyyama fudhadheen bakkan jirurraa gara isaatti imala koo taasiseen torbee tokko deemeen waliin hin jiraadhe haala gaariin naaf deebi'ee torban tokkos jaalala gaarii walitti argisiisnee biraan deebi'ee kanaan ani torbee tokko bira tureen ergan galee booda torbee yeroon fixu dubartiin biyya kiyyaa tokko naannoo isaa jiraattu atoo abaluu waliin jirtu jedhanii jettee na gaafatti eeyyeen maal waliin jirraree abbaa warraa kiyyaa jedheen deebiseefi inni moo jettee yeroo naaf deebistu eeyyee hin jedheeni kanaan isheenis inni bar abaluu waliin jiraa abaluu waliin immoo akkanadhaa jechuun waa'ee abbaa manaa koo wanta tokko nattaasofte anis waa kana oolee otoon buliin abbaa manaa kootiin waan akkanaatu sirratti odeeffamaa hagam dhugaadhaa jedhee yeroon gaafadhu ati anaaf uftee jennaan ija isaaniitu gubatee anaan na barbaadu ani garuu isaaniin hin barbaadu jaalala keenya booressuuf waan dhufaniif hin dhagayinii jedheen amansiise dubartii kanarra abbaa manaa koon dhagahaa mitiire tole jedheen jiraachuutti hin fufee kanaan abbaan manaan koo hundaafuu biyya kana jiraachuuf waraqaa hin qabnu bor mana itti gallu biyyattaa ijaarrannu jedhee na gaafate anis yaada gaariidha jedheen maallaqan waggaa 2 walitti qabadhee fi baatiidhaan itti erguun mana ijaarsisne manni ijaarameera kanarra ga'eera naan jedhu haa ta'uutii garuu suuraa kaasaa naaf ergaa yeroon jedhu maatii isaa waliin gonkumaayyuu anatti hin argisiisanii anis tarii maallaqa ishee waan ergiteef yeroodhaan gaafatti naan jedhu jedheen ittuman dhiise mannis ijaaramee xumurame naannoo waggaa 3 waliin dabarsine haadha kiyya nan gargaara jedheen biyyaan baaseenus ergan mana ijaaruu jalqabee garuu jireenya haadha koorra kan kootu haala abbaan manaan kiyya na amansiiseen caalee natti mul'achuu jalqabe kanaan manuma koofi jedheen meeshaa garagaraallee akka inni bituuf maallaqa ituman ergaa hinna lola baatii miindaan kiyyaa ga'u natti araaramee ho'isee na waliin taphataa turtii waggaa 3 booddee garuu anaan aarsuuf fuula dubartii oksee viidiyoo waraabee gadi naaf erguu jalqabe
baay'ee akkan isa jaalladhu waan beekuuf anaan dhiistee eessayyuu hin deemtu jedhee akka barbaade natti taphata. Anis tole bakka kan nama kanaa nagayeera yeroon jedhu amma immoo dogongoreen jedhee dhiifama na gaafata. Jaalala addaa akkan isaaf qabu waan beekuuf jecha hawwataa qalbii kiyya miidheen ofitti na deeffata. Kanaan yeroo tokko yoo na dhiisteetti ta'e qabeenya kiyya naaf firiitii niikaan keenyi nuufaa diigamuu jedheen gaafadheeni. Yeroo kana inni haadha manaa kiyyaa maaliif hin dhiisaa ati bar jaartii kiyyaa kan akka keen jaalladhu lafa kanarra hin jirtu jedhee irraa adda bahuuf karoorseen isan ka'u qalbii kanaan jaalala kiyya kaasaa. Darbe immoo guyyaa biraa akkanumatti yaadee ati yeroo darbe qabeenya kiyya kan jettu qabeenya maaliit narraa qabdaa jedhee naaf deebisee. Anis manneen itti dhama'ee ijaaree jedhee yeroon deebisuu fi mana bar ana utuu hin taane obboleessa kiyyatu maallaqa ani ergaa tureen ijaarratee qabeenya kan jedhamu homaa tokko iyyuu ana biraan qabdu jedhee naaf deebisee. Himachuudhaaf karaa ittiin himadhu hin qabu. Dafki kiyya waggaa amma kanaa jecha tokkoon naaf deebisee. Waliigalaan har'a waggaa 5 gaa'ilaan waliin turreerra. Haa ta'uutii garuu qaamaan waliin turree yeroo gaarii kan waliin dabarsine baatii 3 hin darbu. Jaalala isaan wanta na hidheef jecha inni natti dubbate kamiyyuu nan amana nan fudhadha. Kansaa qofatu dhugaa natti fakkaata. Namoonni na beekan lakki jedhanii si'a takka otoo hin taane si'a kuma otoo natti himanii isaan ala namni biraa ani dhaga'u hin jiru. Har'allee ani harka caalaa kan hin barbaadu qabeenya koo miti. Abbaan manaan kiyya akka abbaa manaatti jaalala gaarii naaf kennee ilmaan egeree horannuuf miira gaarii natti argisiisee akka waliin jiraannu. Diigamuun gaa'ilaa namarratti hin jibbu anarrattis akka dabalamu hin barbaadu. Sababiinsaa immoo gaa'illi otoo jaallatanii keessaa bahan baay'ee nama gaabbisiisa. Abbaa manaa koo baay'een jaalladha. Biyyattiin jaalalan bare laayifiin nama waliin hin dabarse tokkoyyuu hin qabu. Gaa'ilan kanan duran dhaabbadhe fedhii kiyyaan miti. Jaalladheen kan inni itti gale kan inni itti of kenne waggaa 5 obseen kan hin danda'e gaa'iluma kanaa. Jireenyi nani qaba jedhu gaa'ila kanaa. Ergan gaa'ilatti seenee haadha koo garagalee ilaaleen hin beeku. Obboloota koof waa tokkollee bitee hin beeku. Amma hojii kiyyallee dalaguu dadhabeen zayitni otoon dalaguu natti faca'ee qaama kiyyatti nam'ee na guba. Istooviin elektirikaa guyyaa guyyaadhaan na gubaa oola. Aramniin mana isaa galu baatiitti ani waa of godheen otoo mana kiimaa nan geessi nafuu hin jiru. Kun hundumtuu immoo kan natti ta'e haala ni keessa jiru gochaa abbaan manaan koo guyyaa guyyaatiin na godhuuni. Irraallee addan baha jedheen nan kutadha. Haa ta'uutii garuu garaan koo hin danda'u. Otoo ofiif hin bilbiliifiin baatii 5 illee taa'ee inni nagaa maallee jedhee haalan keessan jiru bilbilee nan gaafatu. Kan bilbilu gaafa walitti hin bu'u miidhameen kaballeesse isa ta'ee dhiifama kan gaafatu anaa. Kanaan jaalala kana waggaa 5 danda'een turse. Biyya ormaa dhufeen yookiin abbaa malee kan na guddiste haadha koof hin taane yookiin immoo anumti mataa kiyyaaf hin taane har'a of ajjeesi naan jedha. Bifa kanaan itti fufnaan guyyaa tokko lubbuu koo akkan dhabu homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yookiin immoo gaa'illiin dhaabbadhe naaf tasgabbaa'ee jireenya gaarii natti hin argisiisu. Yookiin immoo waggaa amma kanaa dhama'ee dafqeen meezoon dumbulloon harka koorra hin jiru. Haati kiyyaa yeroo ammaa kana ni dhukkuba gara biyyaatti galuu barbaadus haa ta'uutii garuu maallaqni narra hin jiru. Abbaa manaa kiyyaan bilbilii gaafadhu harmeen kiyya dhukkubsatteetti yeroo hin jedhu tole naan hin jedhu. Maal na dhibe jedha. Asiin haadha koo asiin ana asiin humnan hojjedhe karaa hundaan duwwaa ta'een jira. Maal akkan godhutu bitaa natti galee garaa kutadheen adda bahuu yookiin immoo walitti deebinee jaalala gaarii uummannee waliin jiraachuun naaf hin taane. Jibba hamma kanaa narraa qabaatus narraa adda bahuu garuu hin barbaadu. Sababiinsaa immoo baatii baatiidhaan gibira narraa fudhatu qaba. Yeroo mindaan kiyya gahu tooftaattiin nattaasa'u na waliin dubbatu qaba. Anis gaarii naaf ta'e jedheen maallaqa kiyya itti erga bulee natti jijjiirama. Yaa obboloota koo jireenyi kun baay'ee na nuffisiiseera. Yookiin isa waliin jiraachaa jiru yookiin immoo adda bahee hin jiru. Sa'aatiin seenaa kiyya isiniif qoodaa jiru kanatti yaada kanaan dhibameen balbala otoon qulqulleessaa jiru mucucaadhee kufeen harki koo cabee hojii dhaabeen ofirra kaawwadheen jira. Guyyaa guyyaadhaan wanta na mudatu hin dhabu. Mee obboloota koo biyya hambaa keessa jirtan haala keessan jiru hubadhaatii maal akkan godhu gorsa keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan caaltuu Saawud Arabiyaa irraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa obboleettiin keenyi tokko nuuf ergite siniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettiin keenyi illee seenaa nama gaddisiisaa nama boosisu kana nuuf ergiteetti obboleettiin keenyi haala irra jirtu isin dhaggeeffattaniittu tarii bor biyya ormaatti waa taatee dhaga'uu keenyarra gorsa gaarii ta'e muuxannoo jireenyaa qabdaniin otoo hin qusatiin barreessuuf harki kiyya dadhabetuun jedhiin barreessaaf jechaa qophiin guyyaa irraaf siniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma laayik sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa jechaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii